السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان خيا هردفتوتا يوتيوب channel دعمسة تولتو أكم نجا فيا سنين جتشا سجنتا وللو غيارا إسنيف دهيسا توري سبب حال خيسا جرو والقبتين إدوتي دابوف دركامي نهوف كلچا سنين جتشا همان إن شاء الله تدبيو كتابة From Dictatorship to Democracy أبا الريترا غما Democracy جوخنا دكتور عبد الصمد محمد يوسف برو براكا يوكين يايا بشريفي akkasuma Jawaar Siraaj Mahammadi waliin tahuun afaan Oromootti khaniin anis Hamzaan Leenca Islaamaa sagaletti jijjiiree isiniif dhiyeessaa inshallah na waliin tura. Asumaanuu namoonni walalooti ya hordofaa hin turin barumsa adda addaa keessaa qabdi linkii viidiyoo tana jala bakka description keessa isiniif kaayatiin jira anytime yeroo feetanitti ilaaluu dandeessan. Durarratti dhaamsa hiiktoota wahumaatu wayitti nama haasa nutis kitaaba xiqqaa dhaamsa guddaa qabu kana gara afaan Oromootti hiikuuf wahumaatuun nu kaase garuu wanni ajaa'iba nutti ta'es ni jira nu sadeenuu osoo marii hin qabaatin kitaaba kana dubbisuuf hiree gaarii argachuu keenya kana qofaa miti kitaaba tokko dubbifneeti hubannoo gostokkee akka walii horre walodeeffachuun gaarii ta'uu wanni ittiin hubannu kunoo kana faadha yoo jenne hin dogongorru kitaaba kana gara afaan Oromootti deebisuuf hiree argachuun keenya hedduu nu gammachiise. Afaan Oromoo afaannan 40 kitaabni kun ittiin hiikame keessaa tokko akka ta'u gochuun hammam akka nama gammachiisu isinumaaf dhiifna. Kitaabni kun barruu haadhoo afaan Ingiliziitiin barreeffame irraa hiikame. Bifa danda'ameenis dhaamsa barruun haadhoon qabdu guututti afaan Oromootti dabarsuuf yaalameera. Yoo isinit tole tattaaffiin teenya milkii qabdi jechuu isinit toluu baatu tattaaffii biraatiif isin afeerti. Kitaabni kun warra haqaa ofii barbaachaaf mala tokko qofa irratti cichanii bara dheeraaf tattaafatanii bu'aa qabsoo ofii ijaan arkuu hanqataniif bu'aa guddaa qabaata jenneeti amanna. Xurree fi malli qabsoo biftokkee qofa akka hin ta'in nu hubachiisa. Dhaamsi kitaaba kanaa akkaataa milkiin saffeen gatii xiqqaan itti argamtu nu barsiisa. Kitaabni kun hawaasa keenya keessatti faayidaa guddaa qabaata jenneeti amanna. Qalbii cabxanii dinsa. Hawwii shakkiidhaan dhaalamte ni waldhaana. Abdii golgoluu mudattes ifatti baasa jenneeti amanna. Addunyaan keessa jirru guddoodha. Wanni baadhattes baay'eedha. Ummatoonni weeraramanii boortaadhaan oggolchiifamanii bara dheeraadhaaf gadadoo mudachiifamanis hedduudha. Isaan keessaa tokko saba keenya. Saba kanarraa dhalannee waan saba kanaaf bu'aa qabaatu gumaachuun keenya nu qofaa miti warra saba kanaaf anaannatu maraaf gammachuu ta'a. Hiree akkanaa argatanii hawwii ofii fiixa baafachuun nama boonsisa. Kana malees dirqama garanaan jiru ofitti fudhatanii aadaa fi afaan saba ofii barruu tana fakkaattuun lammii ofiitiif dhiheessuun hammam akka nama gammachiisu isinumti murteessaa. Hawwiin teenya diigmaya sirna abbaa irreeti. Tanaas osoo lubbuudhaan jirruu arguu barbaanna. Yoo waaqni nuun fedhe ni argina. Nuun fedhuu baatus isinuu ni agartanii nuuf gaya. Dhaamsi kitaabni kun qabate garuu hin dulloomu bara fedhettuu ta'u meeshaa farra sirna abbaa irree taheeti falmattoota haqaatiif tumsa. Qabsaa'ota hawwii dhugaa abdii taadhii kaayyoo haqaa ladda'atanii akeeka sirrii fi gurmuu cimtuudhaan bobbahaniin haamilkaawan jenna. Waa hunda asumatti himnee fixuu hin feenu. Namuu kitaaba kana dubbisee faaruu dhaamsi kitaaba kanaa qabu nu waliin tarree galee haa faarfatu jenna. Dhumarratti barruun afaan Oromoo bifa kanaan dhiheessine kuni ija qaroo garanatti fuulleeffatu kajeela. Kana jechuun nutis ija qaroo gamanatti fuulleeffattu kajeella. Sadarkaa fi gulantaa afaan kun yeroo gabaabduu keessatti irra ga'e hubachuu irra taree hamtuu fi gadadoo warri afaan kana hin beekne afaanicha mudachiisaa jiran adda baafannee akka beeknu nu gargaara jennee abdanna. Kitaabni kun rakkoo saba keenya mudateef fala baalchuu hin dhabu jennee afaan keenyatti hiikne. Rakkoo harkaanu qabduuf mala barbaacha garayyuutti bobbaanee kuusaa beekumsaa ta addunyaa keessaahis mala luqqifatee warra ittiin hojjetu nu haa godhu jenna. Tattaaffiin kan abbaati milkiin ammoo rabbirraayi nu haa milkeessu. Waggoota dheeraadhaaf wanni akkaan na yaachisaa as ga'e
akkaataa uummanni tokko sirna abbaa irree ofirraa ittisuu fi dhabamsiisuu itti danda'an. Kunis hamma tokko ilmi namaa cunqursaa akkanaa mudachuus sirna akkasiitiin dhabamsiifamuus hin qabu yaanni jedhu na keessatti uumamuurraa dhalate. Amantiin tunis waa'ee barbaachisummaa bilisummaa ilma namaa, waa'ee akka gara abbootii irree Aristootilirraa hanga xiinxaltoota sirna ukkaamsaatti, keessattuu seenaa sirna abbootii irree, keessattuu sirna naaziitii fi kan staalintistoota dubbisuu kiyyaan daranuu na keessatti akka cimtu taate. Waggoota dabran keessatti warra mooraalee hidhaa jumlaa concentration camps naazii keessa hiraariin jiraatee fi kanneen dandamatanii as gayan qunnamee dubbisuuf hiree argadheera. Noorweetti warra bittaa faashistootaatiin mormee fi kanneen dandamate qunnameera. Warra laboobamaniis waa'ee isaanii dhagayeera. Yahudota mooraa naazii keessaa baafatanii fi warra isaan dandamachiises argee odeeffadheera. Shororkaa bittaa kooministootaa jalatti biyyoota adda addaa keessatti taate oduudhaan osoo hin tahin kitaaba garagaraa dubbisuudhaaniin hubadhe. Shororkaan sirnoota kanaa maqaa cunqursaa fi saamicha jalaa bilisoomuutiin waan irratti fe'ameef baay'ee nama gaddisiisa. Kurneelee muraasaa as dhiyoo kana keessattis warra biyyoota sirna abbaa irree jalatti kufan kanneen akka Paanamaa, Poolaand, Tibeetii fi Burmaa waliin wal qunnamee dhugaa waa'ee sirna abbaa irree kanneenii hubadheera. Warra Tibeet kanneen weerara kooministoota Chaayinaa dura dhaabbatee lole, warra Raashiyaa kanneen yaalii fonqolcha mootummaa ji'a hagayyaa bara 1991 keessa finxaaleeyyii godhame cabse, Taayilaandota yaalii biyya isaanii gara bittaa waraanaatti deebisuuf godhamte karaa nagayaatiin fashalsiisan ilaalchisee amala hamaa fi ajaa'ibsiisaa sirni abbaa irree waan baay'ee qabu barachuu dandeetiin jira. Qabsoon bittoota gara jaboo kanarra aanuuf godhamtee fi aarsaan kaffalame gadda hadhaawaa haa uumu malee biyyoota ammayyuu balaa irraa hamaa jala jiranii fi mormii jajjabduun keessatti mul'atu daawwachuun murannoo fi gootummaan hawaasa biyyoota sanii nama jajjabeessa. Kanneen keessaa Paanamaa bittaa abbaa irree Noorweegaa jalatti ummanni Vilnius Lithuania, ukkaamsitoota Sooviyeetii durii jalatti Beijing murruqii adda babayii Tiananmen irratti raawwatamee fi balaa Burmaa bilisa baate keessatti waajjira humnoota dimokiraatawaa irratti bakka Manorflow jedhamutti raawwatame akka fakkeenyatti kaafamu. Takkee bakkoota gootonni itti kufan dhaqee daawwadheera. Awwaalaa fi utubaa TV Vilnius Rigaa keessatti argamu. Paarkiilee namoonni itti rashanaman Ferrara kaaba Itaaliyaa keessatti bakka faashistoonni mormitoo murruq itti godhan, akkasumas Manorflow keessatti awwaala jimlaa reefki azeebban kichuutiin guutame arguu danda'eera. Abbootiin irree hundinuu fixiinsaa fi badiinsa nama suukanneessu dhiisanii dabruu isaaniitii hubanna. Muuxannoo fi yaaddoo tana keessaayis cunqursaa ittisuun akka danda'amu, murruqiin osoo hin jirre qabsoo milkii qabdu sirna abbaa irree irratti sirna abbaa irree cabsuu fi hahaareeninis daaraa duraanii keessatti akka hin dhalanne ittisuun akka danda'amu abdii guddoo murannoo cimtuu qabdu arganne. Gaaga'ama lubbuutii fi gadadoo ummataa hamma danda'ametti gadxiqqeessuudhaan sirna abbootii irree cabsuuf karaalee qabsoo milkii qabdu gochuun ittiin danda'amu qajeellutti if eeggachaa itti yaaduu yaaleen jira. Waggoota baay'eef waa'ee sirnoota abbootii irree, sochiilee diddaa cunqursaa, warraaqsa garagaraa, ilaalcha siyaasaa adda addaa, sirnoota taligaa mootummaatii fi keessaafuu qabsoo malchiiftuu karaa nagayaatiin godhamtu qorachuudhaan waaniin hubadhirraa hin ka'e. Kitaabni kunis qormaata kanarraa dhalate. Huuba tokkollee hin qabu jechuu hin danda'u. Haa ta'u ammoo sochiilee bilisummaa akka baratame caalaa ciminaa fi milkii qabaatan gochuuf yaadaa fi karoora baafachuuf hamma ta'eefuu akka qajeelfamaatti ni gargaara. Akeekni kitaaba kanaa akkaataa sirna abbootii irree itti cabsanii fi hahaareeninis akka hin dhalanne ittiin ittisan fuulleeffata.
Hayyee obboleeyyan kutaan tokkoffaa kana fakkaata. Guyyaarraanin kutaan isiniif gadhiisaa deemaa hamma kitaaba kana dubbifnee xumurrutti. Kaniin har'a isiniif dhiyeessa kuni seensa kitaabaatii fi yaada namoonni kitaaba kana hiikuu irratti kannatan qofa. Inshaallah yoo Rabbi jedhe borurraa eegalee kutaa tokkorraa jalqabnee kan itti fufnu ta'a. Isinis gamanumaan yoo kitaabni kun isinitti tole YouTube kiyya subscribe gootanii notification keessan on godhatanii guyyaarraa akkana hordoftaniin isiniin jaa share godhaa waliifis dabarsaa. Akkuma Jawaar Faanuu jaan kitaaba kanarraa ummanni keenya ni faayidaa abdii jedhuun qabu. Akkasii galatoomaa. Arraaf wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Nagayaan naa tura.